akkam jirtan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota caffeeraamis arraas yaada tokkoon qabadhee dhiyaadhee yaada kan keessa waliin deemneeti ol qabnee gallaallee irraa dubbannaa obsaan akkana dhaggeeffattan ammumarraayin isiniif dhaama wanni irraa haasa'uudhaa deemu dubbii oromoo dhibdee arraan tana namni keenya if gaafachaadhaa jirurraan dubbachuu barbaada. Kunis maali? Oromoon maaliif qabsoo gootee qabsoo bara 50 godhaa jirtu hoo maalirraan jirti yoo xumurte eessarra xumurte gaafiin Oromoon gaafachaadhaa turte maaltu deebi'e maaltu hanqate gareen ammaan tana biyyaan deemna jettu gareen OPDOdha ergamtoonni TPLF kakaleedha warreen arraan tana biyya bilisoomsinee mirgi ummanni Oromoodha gaafate deebi'ee jira gaafiin Oromoodha deebite jedhee Oromoo bakka amata 150 turtetti deebisaadhaa jiru kunoo maal godhaa jira ummanni keenya kam ilaala waan jirraa keessa deemnee dubbanna niin gabaabsa. Oromoon gaafa dura falmaa eegaltu gaafa milikiin cabxerraa mirga dhabde san deeffachuu qa'ee ifirratti abbaa tahuu qabeenya ifirratti abbaa tahuu qa'ee tiyyarratti alagaannan ergattu ifiifiin iftahee jiraadha waan juuf qabsoon bifa adda addaa yeroo adda addaa Oromiyaa keessa bakka adda addatti deemaadhaa turuu nu hundinuu tolchinee bahin. Baroota 50 dabran kana garuu Oromoon bifa jaaramee politikaadhaatiin jaaramtee riphee lolaa uummattee mootummaa Itoophiyaadhaa tan humnaan moonee humnaan cabsineeti biyya teenya biyya Oromoodhaa Oromiyaa akka mootummatti jaarrannee biyya keenya irratti abbaa taana waan ji'uuf falmachaadhaa turan. Qabsoo bara 50 taate tana keessatti goottan arkachuudhaaf hin teenye kumaantamaatu lubbuu fi wareege. Awwaala isaanii kan hin beekne ka arkamanii awwaalaman kan hundi isaaniitu diinaan ajjeefaman kan Oromoodhaaf falmaadhaa Oromoof anaannachaadhaa Oromoodhaaf dhukkuba aadaadhaa warreen ajjeefaman kumaantama. Eega qabsoon bifa jaarmiyaan geggeeffamurraa bifa fincila hawaasa walii galatti dabarteen booda garuu qeeyroon kumaantamaan harka duwwaa gaafii abbootiin isaanii kalee gaafatan gaafii abbaa biyyummaadha gaafii qabeenya ofirratti abbaa tahuudha gaafii daangaa Oromiyaadhaa sararuudha gaafii ummata Oromoodhaa mataa ol qabachiisuudha gaafii Oromoo saaminsarraa hanqisuudha gaafii Oromoo hiyyummarraa baasuudha gaafii qabeenya albuudaalee Oromiyaa keessaa kan saamamaa jiru dhaabsisanii hafii godhachuudha qabatteeti bara 15f qeeyroon bilisummaa Oromoodhaa fincila eegaltee barattoonni yuunivarsiitii keessatti rashanamaadha barnoota irraa ari'amaadha biyyarraa ari'amaadha fannifamaadha mana hidhaa keessatti toorchiin adda addaa irra gahaadha harkirraa muramee miillirraa muramee akkan dhalle qaama dhaluudhaa qadhabanii osoo dubartii fi dhiiran jenne haalli kun hundinuu qeeyroo Oromoodhaa qarree Oromoodhaa baroota 15 dabre kana qabsoo addaa qabsoo karaa nagaa qabsoo fincilaatan isaan eegalee irratti haalli kun mudachaadhaa ture.
baroota shanan dabran kana garuu baroota shaniif walitti dhaabanii qabsoo addan cinne qabsoo barattoota hojjettoota daldaltoota manguddoo haawwan daa'imarraa hanga manguddootti haammatte qeeyroon biyya keessaa eegalteen harka duwwaa hiriyaa isaanii kadu'e awwaalaadhaa alaabaadhaan maranii osoo if duuban deebine abbaan ilmoo isaa awwaalee osoo if duuban deebine osoo taaziyaan teenye gumaan ilmoo kiyyaa bilisummaadhaan galaa qeeyroo bilisummaa qabsootti fufaa jechaadha. Wayyaanee ama 27 nu bitte Oromoon injifattee cabsitee ifirraa kaasuun yaadannoo yeroo gabaabduudhaati. haa ta'u malee barattoonni kun qeeyroon qarreen manguddoon teenya dubartiin garaa qabdu shamarree amma lafaa kaatu dargaggeessi amma lafaa ka'u manguddoon ulee dhadhaabbattee deemtu qabsoon isaan godhaa turan tun qabsoo akkanumatti goohanii kan osoo hin ta'in qabsoo gaafii murtooytuu ummanni Oromoodhaa bara 150 qe'ee ifirratti dhabe if dura qabaniiti dhaadannoo kaayyatanii abbaan biyyaa Oromoodha lafti kanaata Oromoodhaati qabeenyi kanaatis keenya biyya keenya irratti abbaan nu malee hin jiru wareegamneeti abbaa biyyaa taanaadhaaf qeeyroo fi qarreen Oromoodhaa dhiiga isaanii gannaqaadhaa turan. haa ta'u malee qabsoo hadhoytuu gooneeti obboleeyyan keenya qaqqaalii if biraa dhabnee awwaallee beellama kalee waliin seenne beellama qeeyroo nu maddiidhaa kufe itti awwaalle san beellama qeeyroo awwaalameef seen ati duutuus qabsoo ati irratti wareegamte dhiiga kee hagan naqame kana bilisummaadhaan deebifna jedhanii qeeyroon falmitee hagamaayitti qabsoo TPLF guysuudhaan maqali galchuudhaan qabsoo xumuran. Wayyaanee moone yeroodhaaf icaasaa jaarmayaa cimaa hin qabnu jedhamee waan yaaddameef qabsoo kumaantamni irratti wareegame warruma harka dhiigaa OPDO kaletti geessinee kenninee jechuudha. warruma kalee TPLF ergamee hulaa Oromoodhaa dhadhawee Oromoo meeqaan tamarashane warreen qeeyroo bilisummaa Oromoodhaa mana barnootaa keessaa ariyaadhaa ture warreen hayyoota Oromoodhaa rarraasaadhaa ture biyyarraa ariyaa ture Oromoo hidhee toorchi godhaa ture harkatti amaanaa dhiiga kumaantamaa hoodhaatii nu qaxxaamursaa jennee itti kennan. hayyee gooftaan keenya isin gooftaan biraan qabnu baroota 27 dabre kana gooftaan keenya TPLF ture isaantu aangoo nu ramade nuti hidhuu malee hiikuu dandayaadhaan turre ama 27 kana wanni balleessine hundinuu waan humnan qabneef namaan nu jaaratee namaaf ergamaa turre bara 27 garuu ammarraa eegallee amaanaa teessan fuunee gooftaan keenya isini amaanaa ummataa tana fuunee isin ceesifna waan juun beellama ummata Oromoodhaatiif seenanii ummanni Oromoodhaatis itti amannee hayyee jedhu kun dogoggoree jira badii isaanii ta'ama 27 waan balleessaniif himanii yakka kalee dalagan ragaa fi bani laata jedhu nutti garangaloo nunganu amaanaa tana itti kenninuus galmaan nuu gayan abdii jettuuni amaanaa san itti kennannee nu ceesisaadhaa jenneen. haa ta'u garuu amaanaa san galmaan geenii gaafii Oromoodhaa keessaa maal deebisan gaafiin Oromoo deebitee jirti eega gaafiin Oromoodhaa yoo deebite jenne maal faadhaat deebi
gaafii qeeyroodha lafti oromoodha abbaan oromoodha qabeenyi keenya saamamuun qabu oromoon qe'ee ifirratti ajjeefamuun dhaabbachuudha qabdi oromoo yakka tokko malee oromoo tahuu qofaan hidhamuun dhaabbachuudha qabu gaafiin jensun OPDO'n kalee amaanaa teenyinurraa fuutee isin ceesifnaa gaafiin teessan gaafiin afaanii gaafiin diinaggeedha gaafiin abbaa biyyummaadha gaafiin saaminsarraa dandamachuudha isiniif deebiti jedhee warri kalee beellama nu seene ama tokkotti nu afaan deebi'eeti warra mana hidhaatii yaasan hidhat deebisanii qeeyroo teenya takalee dhiigaan isaan aangoo horsiifte arraan tana akka saritti karaa gubbatti ajjeesaadhaa jiraachuu ragaan suuraaleedhaa fi viidiyoodhaa laallee garra. Gareen OPDO'dhaa tanammaan tana aangorra jirtu tuni ummata oromoodhaa ummata qabsoo bara 150 keessa jiru ummata qeesarratti qabeenya sarratti abboomuu dadhabee qeesarraa hundinuu aratee isa hiyyoomsee ifi irratti taajiroomu kana beellama guddaa dhiigaan irraa fuudhan kana afaan deebanii arraan tana bara TPLF nu bitturra bara dargirra bara Hayila Sillaasirra bara Minilikirra bara OPDO'dhaa kanaatu oromoodhaaf akkaan hammaachaadhaa jira oromoon kalee kabajaa kalee qabdu arraan tana dhabdee jirti manni hidhaadhaa kan kalee caalaa arraan tana oromoon bakkuma gartee qabamtee hidhamaadhaa bakkuma garteetti ajjeefamaadhaa jirti duuti suukanneessituun bara Minilik oromoo harka irraa muree harmarraa cire jennu arraan tana Abiy Ahmed deebi'ee godhaadhaa jira kanaaf ragaa viidiyoodhaatii fi ragaan suuraadhaa sooshaal miidiyaa kana gubbatti namni hin garre hin jiru duuti ajjechaan gaafa Minilikii fi tan gaafa Abiy hedduu wal fakkaatti bara Minilik oromoodhaatun dammaqini teknolojiidhaatun jirre wal dhageeytii oromoo idduun jirtu waan communicationin hin turiniif waan transportationiin olii gad deemaniin hin jirreef odeessi wanni wallaggattee Hararge dhagamuudhaaf yeroodha fudhata arra garuu odeessi waa wal keessa yaa'uuf informationin ammatti waan bahuuf ajjechaan Abiy Ahmedii fi gareensaa ilmaan oromootti raawwachaa jiran daqiiqaa takkatti addunyaa wal gaadhaa jirti obboleeyyan ilmaan oromoodhaa garee tana himachaadhaa booyaadhaa imimmaa naqachaa reefa awwaallachaadhaa nama ganda hundarraa'u hidhame lakkaawaadhaa haga yoom jiraan haga yoom mootummaan takka haguma ati yeroo kennituuf takka sirratti jabaachaa sirratti humna baasaadhaa tooftaadhaas baafachaadhaa deemti yooni usnee laalleetuma kanurraa du'es awwaallannee kan waraabessaa qalanii kennaniis laalleetuma usnee barattoota keenya kan barnoota irraa ariyaadhaa jiranis usneetuma laallee barattoota oromoodhaa kan yuunivarsiitii keessatti ajjeesanii uleedhaan cafaqanii ajjeesanii darbanis laalleetuma usne ummanni tokko haala akkanaa kana barachaadhaa deema gaafa san duuti haaree nutti hin taatu du'aan wal baraadhaa deemnaa jechuudha ummanni tokko ajjeefamuu roorrifamuu boohuudhaan yoo wal baree qaama godhatee fudhate ka'ee hin falmatu wanni arra nu hundinuu irratti walii galuu qabnu ajjechaan mootummaan Abiy Ahmed nurraan gahaadhaa jirtu ajjechaa gabroonfataan amma dura nu gabroonfate tokkolleen nurraan gahee hin beeyin waan kana ta'eef
ilmaan oromoodha amma sadarkaan itti tarkaanfachuu qabnu sadarkaa maal godhu qabna ummata keenya dandamachiisuudhaaf ummata keenya dhumarraa oolchuudhaaf maal godhuudhaatu nurraa eeggama jennee sadarkaa mareennurra geenyee jirra zalaalam teenyee waa himachaa oolu teenyee boohaa oolu eenyutti himachaadhaa jirra eenyu nu dhaga eenyu furmaata nu godhu qaamni furmaataa anaa fi isin qaamni rakkoo tana furuu danda'u oromoo qofa akkamitti waan kana jalaa bahuu dandeenya akkamitti furmaata arkachuu dandeenya akkamitti humna tahuu dandeenya waan jirutti walii galuu danda'uudha qabna ummanni humna hin qabne kabajaa hin qabu ummanni humna hin qabne sagalee hin qabu ummanni humna hin qabne yeroo hundaa'u xiqqaataadha tuffatamaadha wanni oromoon kalees tuffatamaa turteef wanni oromoon arraas tuffatamaa jirtuuf wanni oromoon boruus tuffatamuudhaaf teessuuf waan hin jaaramin waan humna hin qabneef humna gunju humna waraanaa humna qawweedha humna hidhatti kumaandoo furgaatu taroorroo oromoodhaa utaaltee dhayxee dhaanfitu kumaandoo ummata ifiitiif naatu waraana ummata ifiitiif yaadu qabaachuu dhabuudhaatu dhufaa fi dabraa hunda akka nurratti fincaanu godhaadhaa jira ilmaan oromoodhaa waywaachuun haa nu gahu waywaachuun haa nuuf gahu waywaachuu dhaabuudha qabna arra karaa dandame hundaan ilmaan oromoodhaa karaa dandame hundaan humna teenya akkamitti jabeeffachuu dandeenya akkamitti waraana cimaa oromorraa roorroo cabsu tokko jaarachuu dandeenya akkamitti karaa kamiin qeeyroon teenya waraana cimaa taatee as bahuu dandeessa qabsoo karaa nagayaa godhuudhaaf hidhachuun jabaachuun walin faalleessu qabsoo karaa nagayaa godhaadhaa qabbanoytu harka oyetu fal'aan qabsoo karaa nagayaa godhuudhaaf dura nama humna qabu namni wajjiin gattaa'ee haasawa nama waraana qabu namni wajjiin gattaa'ee haasawa nama waraana qabu addunyalleen gurra kennitiif yoo waraana qabaatte lakkii jarri kun haqa qabaa yoo haqasaa kana dhoorkanne yookaan haqasaa kana itti waakkanne humnallee waan qabuuf karaa nagaa dinnuus cabsee bakka yaade san gahuu dandahaa waan jiruuf addunyalleen gurra nuuf laatti an akkaan arkutti arra irrinni namni oromoodhaa qabu irrinni oromoon akka oromotti nurraa mul'achaadhaa jiru bakki alagaan nuun tuffatte humna taanee as bahuu dadhabuu keenya ilmaan oromoodhaa kalee qabsoo bara shana wal dhaabbatte taboodaa kana gaafa goonu gaafa namni keenya akka saritti karaa gubbatti waraana TPLFiin ajjeefamu gaafa irreecha irratti xayyaaraaf lafaan ummata keenya ummata huccuu aadaa kaa'atee aadaa kabaju jirutti qawwee roobsan alagaan hundinuu warri oromoon ta'in nu koflaadhaa ture oromaatu mataa wali qabatee walii boohe malee oromaatu walii gadde malee warreen oromoon ta'in hundinuu nu koflaadhaa nutti hanjamaadhaa ture tokkollee naasuu nuun qabu tokkollee rifaatuu nuun qabu kawlii rifatus kawlii yaadus oromoo qofa qabsoo oromoon kophaa duutee kophaa qabsooytee fidde arraan tana warra biraatu ittiin badhaadhaa jira oromoon arraan tanaas boohaadhaa jirti
warra biraatu ittiin badhaadhaa jira. Namni keenya Oromoon arraas boohaadhaa jira. Injifannoo nuti finneeni kabiraa badhaadhee Oromoon arraas hidhamtee ajjeefamaadha, dhiitamaadha, tuffatamaadha. Arra afaan keenya guddinni afaan Oromoodha. Gaafa tiippel firooyyaadha maqaafillee taatu maqaa oppidootiin biyya keessaa ijoolleen afaan Oromoodhaatiin baratti. Arra afaan Oromoodhaatiin barachuun sunuu hanqachuudhaaf deemti. Afaan Oromoodhaa dubbachuun dhoowwaa ta'uudhaa deemti. Akkuma bara tiippelleef alaabaa goottan meeqarratti wareegaman alaabaa adda bilisummaa Oromoodhaa qabattee deemuun yakka. Huccuu aadaa Oromoodhaa haattee ittiin boonuun yakka ta'uudhaaf deema yakka ta'aadhaa jira. Alaabummaan oppidoon alaabaa qabnettee deemutun sunummaan wanqatteeti alaabaan Minilik bakka bu'aadhaa deemaa jirti. Garam deemaadhaa jirra. Eessan nun deemaadhaa jiran. Nuti yoo maal eegaa jirra? Hanga yoom eegaadhaa jirra? Waancu yeroo wal gaafannu ammaan tana. Qabsoon teenya dirmachuudha barbaaddi. Oromoo walii dirmachuudha qabdi. Wal jala awwaachuudha qabdi. Wal dhagayuudha qabdi. Gufuun dhufte hundinuu hamilee nu cabsuun qabdu. Gufuun qabsoo keessatti dagamuun waanuma jiru. Dhugaadha. Oromoo yeroo hedduudha dagamtee alagaan irratti baatee Oromoon kuftee hafte. Galata Rabbii arra dammaqinni ummata keenyaa bakka kaleedhaan jiru. Teknooloojiidhaan gargaaramnee bakka jirru hundaa biyya keessaa fi alaa wal dhageenyee wal jala yaadhaa wal hordofaadhaa jirra. Yoo walii gallee kar tokko yaan waan takka ni goona jenne akka godhuu dandeenyus hujiidhaan mirkansinee garree jirra. Akka ummatatti yoo lafaa kaanes diina keenya akka mo'achuu dandeenya. Yoo humna waraanaa cimtu jaarana yennees akka jaarachuu dandeenyu muuxannaa qabsoo baroota 5 dabre walitti dhaabnee goonee fi injifannoon finne akka humna qabnu if garree jirra. Ummanni tokko humna qabaachuu isaa hugguu arke gaafa miidhaan dhufte karamtu malaa garam deemnaa akkamitti deemnaa wal gaafachuu malee waan yaadisan galmaan ga'uunsaa shakkii takka illee hin qabdu. Kanaafuu ilmaan Oromoodha. Adeemsi oppidiyoon ittiin deemaadhaa jirtu. Kan bara lamatti ummata Oromoodhaa sadarkaa ammaa kanaan geesse yoo bara lama kabiraa kennineef Oromoon tun eessa jirti qabsoon Oromoodhaa eessa jirti asirraa yaaduun nama rakkisu. Kanaafuu haala fuulduratti walitti deebinee waliin mari'annu keessatti maal akka godhuu qabnu irratti tuqaalee garii kaasee ni mari'adhaa. Asirratti sammuu teenya yeroo hundaa'uu hayyoonni Oromoodhaa, beektonni, qabsaa'onni, barattoonni, qeeyroodhaa fi qarreen yaanni keessan gara na haa dhufu. Maal godhuu qabna? Humna tahuudhaaf maal godhuu qabna? Humna cimtuu Oromoo takka uumuudhaaf akka dhuunfatti, akka giruupitti, akka maatitti, akka sabatti maaltu nurraa eeggama waan jiru yaaddoo sammuu keessaa haa galfannu. Kana olii qaqqabnee haa laallu. Farqaatti aantu yaada biraatiin walitti dhufnaa fayyaanaaf ta'a yeroo gaarii qabaadha.